Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Aku English with Oromic. I'm Aku from School of American English. Today we're gonna see the last but not the least of active and passive voice. Kabajamtoota daawwattoota channel Aku English with Oromic akkam nagumaa jirtu baga jiraattan isin jecha guyyaadhaa barumsa keenya active passive kan torban afur dura yookaan immoo torban asin dura erqamne guyyaadhaa isa umuraa ta'a jechuudha. Yeroo ta'an immoo exercise tense kanaa fi example akkasumas immoo formula tense kana bakka takkatti isin bareessina in the will of God. Okay. Barumsa keenya kanadhaa rule torbaffaa fi isa dhuma. Akkuma isin beektan tense kuni tense 12. Tense 12 keessaa Ingiliffaa keessatti baay'inaan kan beekamu active gara passive kan jijjiiramu baay'inaan hanga rule torbaatti jechuudha. Irra caalata jechuudha. Most of the time. Okay, the boss of the language or the experts of the language say that just most of the time we will focus on rule number 1 up to rule number 7. Irra caalan beektota afaan Ingiliffaadha. Warri beekan Ingiliffaadha yeroo baay'ee teensota torbee kanarratti focus ta'a jechuudha. Saniif anillee yeroo baay'ee qormaata irratti illee mana barumsaatti illee kan baay'inaan deddeebi'ee dhufu teensota kana waan ta'aniif tensi dhumaa guyyaadhaa qabadhee isinii dhaadhee jechuudha. Innis about what? Simple future tense in passive tense. How we can change simple future active into passive. Simple future active gara passive haala kamiin jijjiirra. Now, let's see together, guys. Okay, mee halaallu. Yeroo hundayyuu a passive statement in the simple future tense is expressed as here. Yeroo hundayyuu dursa formulaan keenya kan simple future akkam. Kana jechuun kan active jechuudha. Subject plus will or shall plus verb 1 plus object. Kuni formula keenya kan active yookaan ammoo kan tense simple future jechuudha. Formula kana gara passive yeroo jijjiirru haala kamiin jijjiirra. Now here it is. Kuni formula keenya kan passive voice jechuudha. Formula keenya kan maaliti? Kan passive voice jechuudha. Halaallu formula keenya active irraa gara passive yeroo jijjiirru akkamiin jijjiirama? Subject plus will or shall plus be plus v3 plus by plus object. Kuni formula keenya kan passive jechuudha. Active kun gara jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf active keenya asitti yoo ilaalle they is maadha subject keenya will keenya hin jira as jira yookaan immoo shall lameen keenya tokko ta'a plus v1 plus object is what? Our active voice jechuudha. Formula keenya gara passive yeroo jiru haala kamiin jijjiirra. Halaallu yeroo hundayyuu akkuma isin dura isinitti himee yeroo hundayyuu eessarraa qabna dhumarraa jalqabna jechuudha. Dhumarraa jalqabna jechuudha. Okay. Our school akkuma isin dura isinitti himee tense kana keessatti illee dhumisaa singularity plurality garaagarummaan qabu yookaan will yookaan shall ta'a jechuudha. Lameen fayyadamuu dandeenya rakkoon qabu effect hin qabu jechuudha. Okay. Yeroo baay'ee I shall and we shall jedhama. Yeroo garii immoo willin immoo sabeetti hunda jinuun fayyadamna. British fi Amerikaatti xiqqishu garaagarummaa qaba malee hiikarratti garaagarummaa hin qabu jechuudha. Okay. Kanaaf our school ennaan our school will what? Will be. Will what? Will be. Then what? Verb 3. Okay? Our school will be what? Visit. Regular verb ida. Verb 3 sama ida. Visited. Okay? Our school will be visited by whom? By them. By them. Okay. By them. Okay. Example number. Now let's see the second one. The second example say that he will do his homework. Or you can say I will do my homework. Okay? Kana gara passive yeroo jijjiirru haala kamiin jijjiirra? Now let's see together, guys. Okay, his homework ennaan kuni sabettiidha, kuni willidha, kun ammoo verbi jechuudha. Kanaafiyyuu objectiin keenya maalidha? His homework ennaan. His homework will. Okay? His homework will be what? Will be done. Okay? Will kunu as jira. Egas verb will be as jira. Then verb sin jira. So his homework will be done by whom? By him. By what? Him ta. Kuni maida? Kuni passive keenya jechuudha.
Example sadaffaa, you will break the chairs. You will break the chairs jechuudha. Kuni maalidha? Active jechuudha. Ati teessoo cabsita. You will break the chairs. Okay, yeroo jijjiirru maal goona? Kana dhuma finna. Passive jechuudha. Passive. Okay, the chairs jennaa jechuudha. The chairs will be. Then what? Break. Verb isaa maal ta'a? Broken ta'a jechuudha. Okay? The chairs will be broken by whom? By you ta'a jechuudha. Because yuun kenna yuuma jijjiirama jechuudha. So the chairs will be broken by you jennaa jechuudha. Kuni activeidha, kun ammoo passiveidha jechuudha. Kuni gaaffii sadii, gaaffii afuraffaan immoo as jira. Gaaffii afuraffaa just I gave you as a homework akka hojii manaatti isinii kenne. Gaaffii kana shaakaluu danda'uu qabdanii akkasumas immoo akkana yoo asirraa viidiyoo kee ilaaltanii irraa baatan gara exercise kanaatti dhuftan jechuudha. Exercise kana immoo ni yaaltan jechuudha. Eegas kaasirraa kaafe immoo exercise biraa kitaaba biraarraa haala kanaan dalaguu dandeetta jechuudha. Kanaaf kana hojii maraama koraa jechuudha. We shall write the letters. We shall write the letters jedha. Kana gara paasiirra jiru mee akkam ta'a jechuudha. Okay, gaaffii salphaadha. Jijjiiruun baay'ee salphaadha. Kanaaf yeroo taanuuf jijjiira comment jalatti barreessaa. Danda'uu keessanii fi addaan isin galuu keessanii fi galuu dhabuu isaa kan addaan beektan yoo shaakaltan qofa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii kiyyaa jechuudha. Okay, barumsi kiyya kan teensi torbaffaadha. Kan dhumaa jechuudha. Kan waa'ee active passive kana fakkaata. Waa'ee active passive teensi tokkoffaa simple present tense ilaalee jira. Lammaffaa present continuous tense ilaalee jira. Sadaffaa present perfect ilaalee jira. Afuraffaa simple past tense ilaalee jira. Shanaffaa past continuous tense ilaalee jira. Jahaffaa past perfect ilaalee jira. Isa dhumaa immoo simple future ilaalee jira jechuudha. Kitaaba baay'ee irratti tensiin amma maqaa isin kun ni martiniyyuu kan jijjiiramanidha jechuudha. Tensi kanarraa kan hafe kan akka present perfect continuous tense, kan akka past perfect continuous tense, kan akka future perfect continuous tense kanneen kan fakkaatan baay'ee isaanii ni jijjiiraman garuu ammoo we cannot use a lot of time or most of the time. Yeroo baay'ee isaan kanneen baay'ee waan hin fayyadamneef torbii kana qofa irratti focus ta'an jechuudha. Kitaabni keessan illee kitaaba kutaa 8 yookaan ammoo haa kudhamaa kan jiru kanneen uume jechuudha. Kanaaf waan agammaa baran irratti kan ifa isin hin taane yoo jiraate anytime you can give me a call. Yeroo kamuu na dawaluu hin dandeettanii. There is a number lakkoofsa yoo barbaadan haala kana asirratti barreeffamee jira. Okay. Kaameramaan isinii barreessuu danda'a. Rakkoon qabu duwwaa 9 6 7 duwwaa 1 duwwaa 6 yookaan ammoo duwwaa 9 13 34 59 duwwaa 5 yookaan ammoo duwwaa 9 12 34 59 duwwaa 1 tanii. Okay, aku ettanii haala kanaan okay, okay, kanaaf it's okay man. Okay, kuni ka addaati kan abbaa qofa jechuudha, rakkoo qabu jechuudha. Kanaaf haala kanaan lakkoofsa kanatti dawwaltanii gaafii barbaadan active gara passive nuyi jirachuu barbaadan isin jiruu ni danda'a jechuudha, isin gargaaruu ni danda'a jechuudha. Akka asirraa kan hafe qofa jechuudha. Kan immoo hawaana gammaa baratan yoo kan isin galin qofa isin deebisuu ni danda'a jechuudha. Achirraa kaafe immoo kan immoo deebisanii immoo comment irratti gaafachuu hin dandeettan gaafii barbaadan jechuudha. Okay, asirraa kaafe immoo isa xumuraa torbee dhufe jechuudha. Exercise gaafii kanniini exercise muraasa yoo danda'ame hin daa'ina jechuudha. Yookaan immoo live daa'ina yookaan immoo live daa'ina yookaan immoo kallattii maan blackboard irratti maxxanee jechuudha. Okay. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii Aku Ingiliffaa Oromic barumsi kiyya kan waa'ee active passive kutaan xumuraa kana fakkaata. Torbaa ittaanu waa'ee tensi yookaan ammoo tensi keenya bakka dhaabne irraa kan itti deemnu ta'a yookaan ammoo tensi dubarraa deebinuu dandeenya yookaan ammoo bakkuma itti dhaabne irraa jalqabuu dandeenya jechuudha. Yookaan ammoo toopikii biraa isiniif danda'a hin beekamu achi rabbi nu haa ga'u. Hagasiif nagaan naa tura isin jecha yeroo hundayyuu isin jaaladha. Isinis ammoo barumsi kiyya akka irraa fayyadamartan Abdii qaba. Nu jabeessaa walaa jajjabeessuun isin jira. Nagaan naa tura. See ya, bye bye.